baay'een keessadhaan natti murteessitanii jechuudha waa'ee meetii waa'ee mucaa kiyyaa yeroodhaan isheen badee tokko keessan immoo warri na arrabsitan illee jirtu gowwaa jettanii gowwaadha ati gowwaadha ijoollee kee guddifattu maaltu ijoollee si dhiisisee deemsi ishee warri jettan jirtu nama tokko fakkeenyi kan naa fudhattanis jirtu jechuudha. Na anamma haala an keessa jiru tokkoon keessanii waan akkasii waan usiniin hin gahiin malee jechuudha. Carraa keessan waan hin balleessiin malee otoo iddoo koo buutanii jiraattanii baay'ee ulfaata wanti kun jechuudha. An garuu hamma kana hundumaayyuu amma tokko dandamadheen hamma tokko jechuudha wal'aansoo qabeetiin jira. Tokko immoo obbolaa kee dhiiraatti baasii warri naan jedhe jira jechuudha. Obbolaa kiyya dhiiramee waan isin agarsiisu kan harmeen kiyya akkas qaanfattee saalfattee sodaattee obbolaan dhiiraa maal jedhee dubbatame. Obbolaan dhiiraa koo dhufee soddaadhaanii maal godheedhaan akkam ta'eedhaan dirqiidhaan faana jiraadhodhaa dirqiidhaan accept godheedhaan dirqiidhaan fudhadhu jedha obbolaan dhiiraa jechuudha. Keessattuu obbolaan dhiiraa baay'ee siireesiidha bara. Ijoollee dhiiraa obbolaa dhiiraatti hin qoosamu bara waan akkasiitiin. Obbolaa dhiiraa fi abbaan manaa kee baay'ee siirees wal kabajanii baay'ee wal kabajuu garmalee bakka kollaabsi illee walitti hin ta'an wal kabaju akkuma aadaatti jechuudha. Yoo ta'e haadha faana haadhachuun amaatii faana fakkeenyaaf harmee kiyya faana jiraan baay'ee walitti dhiyaatu. Akkas malee ijoollee warri dhiiraa baay'ee iyyuu kabaja hin sodaata iyyuu keessa bahee jechuudha. Akkam jeen ijoollee obbolaa kiyya warra dhiiraatiin koottaatti naa dubbadhaa jedha. Maal afaan maaliitiin dubbatus wanti kun lola kan biraa miti bara walii galtee dhabnee dhufanii jaarsummaa nuu taa'u miti bara kun waan isaan qaannisudha waan isaan illee hiyyaasisedha bara kanaaf akkam jedhanii itti dubbatu na kabajamtoota hordoftoota kiyyaa amma haala amma ani keessa jiru dhugaa dubbachuudhaaf haala baay'ee tokko ulfaataadha. Yeroo baay'ee keessa galan wanti tokko namarra bu'e malee akkanumaan afaaniin dubbatanillee namaa galuu hin danda'u jechuudha. Ani wal'aansoo kana qabaa jiru maaliif seetan baay'een keessan bakka mana immideetillee hin diigani bara. Amma akkamtee immideetillee ana ijoollee kana fudhadhee kophaa guddisuutti qaba. Jiraan dhiiradha bara. Ji'a tokko ji'a lamayyuu taa'uu dhiisuu danda'a. Fuudhuu danda'a bakka dhiirri amala isaasuma beeknudha. Hin fuudha kalasa. Ammas ijoolleen koo abbaa dhabammoodha. Abbaa dhabammoo dhabne isaan kunis akkuma salphaatti ilaaltanisin ammas akkuma meetii abbaa dhabdee haadha dhabdee isaan kun immoo abbaa dhabu bakka isaan immoo isheen fuudhu sun immoo ijoollee isaa ijaan argaa jibbuu dandeessi akka inni argu eeyyamuu dhiisuu dandeessi sababa ofii argu yookaan gargaarutti immoo wal loluus danda'u isin akkamitti akkuma xinnoo tokkotti ilaaltan kana. Akkamitti akka salphaatti ilaaltan maaliif furattee irraan baatu maayetta maaliif ijoollee ishee kophaa baateen guddachuun guddatu kanaa namiti oromoon guddisa bari ijoollee namni kamuun guddisa bari ijoolleen guddina dhabdi miti abbaa dhabdiidha bara abbaa dhabdi ijoollee ammaa immoo gaaffii ishii beektu ijoolleen ammaa hundi ishii ibiddadha ishii namaan jettu nama dhiistu yoo haadhaatu hin jiru ta'e haadhaa fi bakka yoo abbaatu hin jiru ta'e abbaadhaaf. Boqonnaa kan argattu cincallisanii ka abbaan koo jireessa dhaqe nan dhaqa mana isaan dhaqa dhaqeen dubbisa abbaan koo maan dhufu as maan dhufu bakka guyyaatti mataan keessa socho'aa oola jechuudha si dhukkuba nagaan dhabde jechuudha waa'ee ijoolleen abbaa irraa fuutee yoo deemte jechuudha kanaaf jedheen malee ani nama fayyaa guutuu qabudha nama dalagachuu danda'udha ijoollee koo guddisuun hin dadhabu'an bakka murteeffannaan guddisuun dadhabu garuu maalidha ijoollee isaan kun abbaa kan dhabneef jedheeni wallaansoo qabaara meetis kan as geessaaru ilaaluuf irratti ilaaluuf jedheeni amma erga meetii ana asii deemsiseyyuu anaaf jira baay'ee ammas lolarra jirra jechuudha lolarra jirra dhugaan siniin jedha ammallee jechuudha mucaa maa jedhanii kallattiidhaan immoo maan gashineedha kallattiidhaan maal hojii iddoo dhufteetti immoo hin deebisne maali mandararra deemsistaa hin arga waan ta'eef mandararra deemsisoo maali barbaachise anaanna qoruuf iyyuu ani duruma sitti meedhe mucaa iddoo isaaniitti deemsi ijoollee isaan kun haa guddatanii anammas taanaan sifaana jireenya waan sin dhibu sifaana jireenya barbaadee miti jedhe bara sifaana jireenya barbaadee miti ani waan hundumaa argaa jira miidiyaa irratti ilaalaa jira yeroo ijoolleen abbaa isaanii dhabanii haadha isaanii dhabanii rakkoon hundumtu ijoollee irra ta'a sababa haadhaaf abbaan wal dhabanitti rakkoon ijoollee irra waan ta'uuf jechanii ijoolleen kun akka guddataniif mucaa kana yoo itti gashite ijoolleen kun akka guddataniif taa'a malee sifaana jireenya qabaadhee miti argitan
sifaana jireenya qabaadhe yookaan sifaana fedhii qabaadhe yookaan sifaana jiraachuu barbaade toon taane ijoollee isaan kun akka guddatanii fi akka of danda'anii fi isaan akka miidhamneef sababa anaafati wal dhabnetti ijoolleen koo kun lamaanii akka hin miidhamne akka iddoon taanetti hin kufne akka bakka carraa nuyi jechuun nu nama seeraan hin barannee bakka guddaa hin geenye beektu kanaaf ijoollee kollee carraan akkasii akka hin qaqqabne karaatti kukkufanii iddoo ta'etti kukkufanii hankaakanii akka nafne seera qabeessa iddoo ga'uu akka barbaadaniif jedhee malee sifaana jireenya qabaadhee miti jedhe. Abaas jaalaanii mucaa ganda namaarraa oofuu dhiisii iddoo dhuftetti gashinaan jedhen. Iddoo dhuftetti gashi achumatti gargaaradhu guddifadhu mucaan dhalattee umaara konqa mucaanii an na biratti hin guddattu hin jedhee na biratti hin barbaadu hin jedhee. Qaamamaa mucaa qabda kalas garuu ijoollee kootti dabaltee hin guddisiin hirmii wayii ta'ee hin beeku ijoollee kootti dabaltee hin guddistu achumatti guddifadhu achumatti gargaaradhu bakka duruu mucaan waan balleessite hin qabdu balleessaan sidha mucaa keemu achi geeffadhu guddifadhu dhageessan miti akkas jedhee jechuudha akkasitti erga meetiin deemte illee baay'ee tokko walitti buune ammallee wallolaa jirra jechuudha saduraarra jechuudha erga harmeen kiyyaas uftee isa baqattees immoo dubbiin kan biraa ta'ee jira jechuudha. Inni durumayyuu maadhee namni tokko akka maqaa kun dhoofneedheera. Namni tokko akka natti hin dubbanneedha. Namni tokko akka nan gaafanneedheera. Yoon sirreesse natu sirreessaa yoon sirreessuu baadhee natu dhiisa. Namni natti dubbatee miti kun ajaja sammuu kooti ajaja miira kooti jaarsummaa natti ba'aniif miti natti maniifis na sossobaniifis na amansiisaniifis toon taane sammuun kiyya yoona ajaje qofa waa dalagaa. Kanaaf an amma hunda sin agarsiisuu hin danda'u hundallee sinitti himuu hin danda'u hunda sin dubbatanii dugdan hoqqatanii waanuma irraa filiirra keessan sinii itti erguma sin dhageessan tokkoffaa akka baratan tokkoffaa lammaffaa immoo wanta kana baay'ee jira bakka baay'ee jira waan ta'eef gara fuula duraatti illee gaa'illi keessan bareedaan jireenyi keessan bareedaan akkasiin jalaan kufne akkasiin jalaan diigamnee fi anis gadi baasee kan haasee malee oskee marurruuqee hambisuu hin dadhabu. Garuu nama miidiyaa waan ta'eef kun anaafumaa miti bakka mucaadha mucaamu waan na leeyyaasisu miti namni kamuu mucaanda namni kamuu mudannoo akkanaan argata dubartiin kamuu dubarri kamuu illee mudannoo akkanaa qabdi yoo hunda ta'uu baatte parsantiidhaan tolaa danda'u parsantii baay'eedha kan kana qabaatu waan akkasii qabaatu jechuudha garuu gariidhamas kan dhoksa kan jirulleeti garii kan himanii wajjiniin heerumanis jiru innaa ana baay'een keessan ana murteessitu. Baay'een keessan harmee kiyyatti murteessu. Harmeen kiyya kan isheen maaliif hin fidee anatu balleessaa qaba kan isheen jettu sanuun amma diigamaa irruuf akkas jette. Isheen sanuun diigamaa irruufi tokkoffaa mucaan durumayyuu achitti guddattee haga dhumaa guddattee yeroo of bartee bakka 18 ol yeroo taatu isheen murtee mataa ishii qabdi waan ta'eef yeroo sana hamma kana gooliin hin ka'u lolli hin ka'u yoo hubachiiste illee namni kun akkas akkasii abbaa ormaatii yoo dubbate diigamuu danda'u yoo maal akkas jedhan isheen illee amansiisuudha akkanatti yaaddeetu isheen akkanatti yaaddeetu malee mucummaan koo mucaa kan koo ta'u kaadamtee akka haftuuf miti baay'een keessan harmee fayyoolee dogoggora qabdu silaa dhoskitanii hafuu fi kan jettan jirtu noo dhoskamtee maaliif hafti dhoskamtee naftu immaazariin kiyya harmeen kiyya kan isheen akkana jettee isa amma lola kana jiruufidha goolii kana jiruufidha rakkoo uumame kanaafidha mucaan durayyuu achitti guddatte waan ta'eef amma guddattee jirti isheen durumayyuu achitti guddatte wanti ilaalamuu qabu isheen durumayyuu achitti guddattee na biratti miti anaan nan beektu ani hin guddisne gargaaru eenyummaa kooyyuu nan beektu eenyu akkan ta'e hin beektu garuu ijoollee isaan kun lamaan ana biratti guddatanii asittidha kanaaf isheen achi sirriitti beekti kanaaf isaan kun asumatti akka guddataniifidha baqa booda yoo barte maal rakkoo qabaadha amma dubbatamuu baatee isa jedhu isheen ana balleessette malee harmeen kiyya balleessaa qabaattees miti dogoggora qabaattees miti isheen maal goote dogoggorte isheen maal balleessite duru kan wal bare anaaf jiraadha silaanatutti himuu qaba miti way harmeen kiyya lakki mucaan koo mucaa qabdi sii ta'a jetti hin jedhamas akka keessatti hin jedhamu waan fidannedha waan waliigallee jaarsa ergannedha waan waliigallee waraqata ergannedha kanaafuu isaan waan beekan tokkollee hin qaban ijoollee nama haalatti waliigaluudha malee haati wayi ammoo abbaanii irra darbeen talli koo mucaa qabdi dhageessee taa hin jedhamu barkun hin jedhamu
yoo ani sitti meerate anatu safaana walii gala yoo ani ittiin himni tees anatu bakka ana beeka sagana gidduu ana beeka isaan waan isaanirraa eegamu raawwachuudha malee waan achi xumuruudha malee haadhaaf abbaan isa kana miti kanaafiyyuu baay'een keessan sirrii amma immoo yaanni keessanuu kan nama tokko immoo mataa koo na zoorsise dhugaan siniin jedha anamma hunduma isaayyuu dandamadheeni nagaa fakkaadheen hojii kootti itti fufeen jira yaa rakkoo ofii yeroo hundaa hin odeeffataniika rakkoo ofii asittis achittis iddoo dubbatamutti dubbatu iddoo hojii hojjetanitti immoo hojjetu fakkeenyaaf waajjira yoo seente waajjira keessatti akkanuma rakkoo kee haasaa ooltamti bar hojii mootummaatti hin hojjetta garuu yeroo wayii nama yoo argatte nama dhimmi sun ilaallatu yoo argatte qaama sun kan dhagahuu mala yoo jette taasaatta rakkoo kee jechuudha akkasi malee waan biraa miti garuu sirri akkuma jireenyi kiyya qofaan naasirratu godha ijoolleen kiyya sadanuu akka iddoo tokko taa'anii ijoollee isaan kunillee akka jiraan biraa dhiiseen deema jedhee waan ta'eef akka dhiiseen deemne keessattuu immoo ijoolleen kun dhugaa waaqaatti akkatti isaa ana caala jiraa jaallatu mukaan kakuunummaa surumayyuu ana faanayyuu bulteen beektu badaa jechuudha. Naafinillee amma naafinillee obbaree jira jaallata baay'ee tokko jaallatu ijoolleen kun amma umurii kanatti yoo abbaa isaanii biraa deemee baqa sammuun isaaniitu baqa duubatti jalaa deebi'uu danda'a na kanaafuu mee waan isinii danda'ame yaaduma babbareedaa fi kadhannaa naa godhaan isiniin jira baay'een keessan immoo warra waldaafaa jaarsa waldaafaatti baasii fayyoo warri jettan jirtu. Innis baay'ee na saalfachiise dhugaa dubbachuudhaaf jaarsolii waldaallee rakkoon qabu waan dura ta'e miti waaqayyoo yoo dhiifama namaa godha kana mititi waa kamuu yoo dalagde waaqayyoo hin dhiisa araara qabeessadha isaaniin illee nan saalfadheen siniin jedha malee isaaniin illee too dubbatan amma tokko dubbii waaqayyootiin wal qabsiisanii itti naa dubbatu yeroo sana fudhachuus danda'a jedhee yaadaga.